Harka fuunee akkam nagaa jirtu hordoftoonni koo. An nagaa jira. Guyyaa har'aa wanti isin qabadhee dhufe qaama saalaa dhiiraa akkamitti akka jajjabaachuu danda'u, qaamni saalaa dhiiraa akkamitti akka hin dadhabne gochuu dandeenya kan jedhu irratti yeroo baay'ee abbaan warraa fi haati warraa yeroo ciisan fedhii irratti waliif hin ta'an. To inni dadhabee yookaan immoo isii dursee dafeetiin fixata, isiin ammoo osoo fedhii isii hin fixin inni jalqabee waan fixuuf hin mufattiin aartii addaan bayuufis hanga addaan bayuutti isaan geessa jechuudha. Mala kana meeshaan qaama saalaa dhiiraa akka jabaatuuf, akka sirritti jabaatu, akka hin dadhabne, sa'a dheeraa isii wajjin qunnamtii saalaa godhuu akka danda'utti gochuu kan barbaadan hundi keessanuu kan abbaa haadha warraa qabdan hundi keessanuu wanta isin mul'isu hundaayyuu tartiibaan laalaatiin itti fayyadama. Kana booda yeroo hundaayyuu guyyaa sadi'iin barnoota kana kan shamarraniis kan dhiiraas isin barsiisa. Amma sirritti nu hordofaa. Jalqaba irratti muuzii qopheeffatanii muuzii fakkeenyaaf anamma muuziin ani fayyadamaa jiru naannoo kana muuzii xixiqqaadha ta'us isin garuu muuzii ilaaltanii bitattan rakkoon qabu. Muuziin hundiyyuu ni ta'a. Okay. Muuza kana amma maal gootu irratti ciccirtu saahanii keessatti. Okay. Saahanii keessatti muuza ciccirtanii muuza tokko achi olis haa ta'u rakkisaa miti hanga dandeettan jechuudha. Erga ciccirtanii booda amma muuza kana ciccirree jirra. Muuza kana irratti maal goona kan jedhu amma muuza kana irratti laala wanti isin fayyadamtan jalqaba muuza itti aansuudhaan kunoo daa'ima jechuudha. Kun amma daa'ima kana bitattanii isin daa'ima bifa kamiitu haa ta'u daa'ima haa ta'u malee jechuudha. Daa'imni akkuma beekamu humna cimaa namaaf kenna. Daa'imni wanta guddaadha. Enerjii qaama keenyaatiifis waan guddaadha daa'imni. Isa itti fayyadamtan muuza wajjin jechuudha. Okay. Naaf obsaa harkatu na jiidhe. Okay, banamee jira. Kunoo daa'ima sirriitti isa itti fayyadamtanii daa'ima maankiyaa lamas ta'e sadii yoo gootan gayaadha garuu maankiyaa lama. Okay. Amma asirratti daa'ima kana kunoo akkuma argitan kana waliin geettanii kana booda dadhabbaan warraa keessan dadhabee asoo ani fedhii kiyyan fixatiin inni jalqaba fixee maalii wanti jedhamu hin jiru. Qaamni saalaa dhiiraa sirritti akka jajjabaatu godha. Yeroo hundaayyuu yeroon isin fayyadamtan ammoo yeroo osoo gara siree hin deemin wal qunnamtii saalaatiif osoo hin deemin jalqaba irratti wanta kana fayyadamuu qaba jechuudha abbaa warraa keessan. Akkuma beekamu shamarran yeroo baay'ee hin dadhaban. Kan dadhabu dhiira. Dhiirri sirritti dadhabaa. Sirrittis waan ifaajuuf akkasuma ammoo fedhii keessan eeguufis waan cinqamuuf ifaajiin isaa guddaadha waan ta'eef isin ammoo kana sirritti akka inni fayyadamu akka inni nyaatu gochuu dandeettan. Gammachuu keessaniitiifis gammachuu isaatiifis jechuudha. Itti aansee aannani. Kunoo akkuma argitan aannan fayyadamna. Aannan kanas akkanumatti anamma muuza tokko fayyadamee isin garuu muuza lamas sadiis fayyadamuu dandeettu walumaa galatti jechuudha. Muuza lamas muuza sadiis fayyadamuu dandeettu. Aannan itti baay'isee okay wanta kana muuza itti haa dabalu. Okay, muuza itti dabalaani. Sirritti hordofaa sirritti ilaala baay'ee isin fayyada dhibbaan dhibbatti jechuudha. Kuni wanta guutumaan guututti saayinsiidhaanis qoratamee irra gayameedha. Isinis ammoo hin tuffatinaa sirritti itti fayyadama. Namni hundinuu rakkoo walqunnamtii irratti namni baay'een dhiirri baay'een rakkoo qabaachuu danda'a. Walqunnamtii irratti garuu rakkoo kana furuudhaaf kuni mala isa guddaa isa cimaadha. Kana beekuu qabna hundi keessanuu osoo hin qaanfatin amma yeroo ani wanta kana isin barsiisu isin yookaan baalagee jechuu dandeettanii garuu kun baalagummaa miti. Hunda keenyaafuu barumsa guddaadha kuni. Hunda keenyaafuu namoonni baay'een jaarsi umrii 50
haadha warraa isaa wajjin yeroo qunnamtii godhu haati warraa isaa biyyoota garaagaraa irratti biyya kennatti yoo baratamuu baate biyyoota garaagaraa irratti akkanatti qopheessitee kennitiif jechuudha. Akkanatti qopheessitee akka inni fayyadamu gooti. Okay, kunoo erga akkanatti waliin ga'anii booda maankiyaadhaan bira keetan osoo gara sireetti hin deemin osoo gara wal qunnamtiitti hin deemin abbaa warraa keessan akka inni fayyadamu godha. San booda gara wal qunnamtii saalaatti gara siree irratti yeroo baatan dhugaa gammachuu eenyu yoo gammachuu hanga dhalattee abbaa warraa kee wajjin hin gammadin caala gammadda jechuudha wanta kanatti. Wanti kun akkasuma daa'imaa fi muuziin kun ni beeytu uumamaanis wanta guddaadha. Wanta paawarii namaaf kennu, enerjii namaaf kennu waan ta'eef kana sirriitti fayyadamuu qabdan. Yeroo hundaayyuu guyyaa sadiin barumsa akkanaa kanneen barumsoota garaagaraa wanta qaama saalaa shamarranii akkasuma kan dhiiraa kan guddisuu wantoota garaagaraa isinii qabadhee dhufa. Fedhii dhiiraa fi shamarranii jarri lamaanuu fedhii walii eeguuf maal gochuu qaban kan jedhu irratti wantoota garaagaraa irratti wanta qoradheerraa isiniif qabadhee dhufa. Isinis ammoo haalaan tartiibaan itti fayyadamuu qabdan wantoota ani isiniif mul'isu kanneen jechuudha. Dhiironni keenya fakkeenyaaf dhiiraaf shamarri takka yeroo wal fuudhan shamarri sun dhiira sanarraa maal barbaaddi wal qunnamtii saalaa irratti akka inni gammachiisun akkasuma ammoo ilma irraa argachuudha wanti isin barbaaddu. Abbaan warraa isiis ammoo yookaan jaarsisii maal gochuu qaba haadha warraa jiyya tana gammachiisuudhaaf akkam gochuu qaba jedhee cinqamuu qaba itti yaaduu qaba. Akkanatti wanta isii gammachiisuu danda'u akkamitti enerjii argachuu danda'a akkamitti fedhii isii eeguu danda'a sa'a dheeraa ture akka fedhiin isii hanga fedhiin isii dhufutti akkamitti eeguu fi danda'a kan jedhu abbaa warraas itti yaaduu qaba sirriitti jechuudha. Itti yaaduu qaba. Maaliifuu wanta kana fakkeenyaaf ammoo daa'ima yoo fudhanne abbootiin warreen durii kunniin jechuudha baay'inaan daa'ima kana fayyadaman. Jaarsii umrii 50 60 daa'ima kana fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan haadha warraa isaa akkasuma hanga akkuma yeroo ijoollummaatti fedhii isii eegee wajjin jira. Gammachiisanii wajjin jiraataa jira. Kanaafuu dhiirri bara kanaa ammoo dargaggeessi bara kanaa ammoo wanta kana yoo hin fayyadamin du'aadha. Fakkeenyaaf bara kana namni baay'een yookaan dhiirri baay'een kun suusiidhaan kun wantoota garaagaraatiin kan miidhame akkasumas ta'us wanta akkanaa kana fayyadamuudhaan garuu wanta rakkoo akkasii san furuu danda'a. Haadha warraa isaa san sirriitti gammachiisuu danda'a. Wal qunnamtiin saalaa ammoo wanta uumamaan dhufeedha. Malee kun wanta guyyaa keessa yookaan baalogummaan fidee miti. Abbaan warraatii fi haati warraa wal qunnamtii saalaa godhanii kan beekame. Wal qunnamtii irratti ammoo lachuuyyuu gammachuu walii eegan. Isin haafixu inni haafixu kan jedhu lachuu wal gammachiisan jechuudha. Kanaafuu kana gammachuu isaa haati warraas gammachuu abbaa warraa isii eeguu qabdi. Abbaan warraas ammoo gammachuu haadha warraa isaa eeguu qaba. Kuni dirqama akka saayinsittis kuni dirqama yoo isin ammoo gammachuu hin qabaatin wal hiikuu danda'an. Fakkeenyaaf inni yeroo wal qunnamtii saalaa godhan isin dafteetiin inni jechuu kiyya inni dafeetii yeroo wal qunnamtii san geessu isin garuu fedhiin isii osoo itti dhufaa jiru inni yoo dursee geesse walitti mufachuu jira. Maaliifuu abbaa warraa koo na gammachiisuu hin danda'u jettee waa yaadduuf jechuudha. Isin addaan ba'uus hanga addaan ba'uttis ga'uu danda'an. Kanaafuu nuti ammoo maal gochuu qabna ijoolleen dhiiraatis yoo rakkina akkasii san qabaattan wanta akkanaa kana fayyadamuudha. Ifaan ifatti haati warraa keessanis ammoo rakkina akkasii qabdaasa yoo sirratti beeyte wanta akkanaa kana sii qopheessuu qabdi. Maaliifuu kun wanta uumamaati. Waan nama qaanfachiisuu yookaan salphachiisuu miti. Wanta akkanaa kana siif qopheessuu qabdi. Atis ammoo wanta akkanaa kana akkasiin sii qopheessitu yookaan ammoo yoo isii birattis fayyadamuu hin dandeenye alatti fayyadamii gali. Garuu yeroo hundaayyuu osoo gara sireen deemin duratti wanta akkanaa kana qopheessitee waan kana sirriitti gootee jechuudha. Daa'ima aanan muuziidha walirratti jechuudha. Kennuufii qabda haati warraas sirriitti jajjabina argata, paawarii argata. Qaamni isaa enerjii sirriitti paawarii akka hin dadhabne yeroo lama fakkeenyaaf yeroo tokko godheetiin ciisuu danda'a abbaa warraa. Yeroo tokko qunnamtii erga godhee booda dadhabee yeroo san ciisaa kan wal argitan borganama yookaan ammoo borsaa booda yeroo hirribaatti kaasanitti. Garuu maaliif suni hin dadhabaa ilmi dhiiraa wal qunnamtii irratti sirrii dadhaba. Sirriitti dafqisiisa kana hundi keessanuu beektan. Shamarran garuu hin dadhabdan. Kuni beekamaadha shamarran hin dadhabdu. Garuu dhiirri sirriitti dadhaba hin danda'u. Kanaafuu maal gochuu qaba abbaan warraa koo amma fedhii yeroo tokko wajjin goone lammaffaa irratti immoo maaliif fedhii kiyya eegee ana wajjin lammaffaa irratti illee fedhiin wal qunnamtii saalaan goone kan jettanis wanta akkanaa kanaafi kana yoo dhiyeessitan garuu kana yoo qopheessitan garuu qaamni isaa jabaata waan ta'eef qaamni saalaa isaa sirriitti waan jabaatuuf yeroo itti aanutis zuurii lammaffaa akkasuma fayyadamuu danda'a. Akkasitti yeroo san sammeetiin yookaan fedhiin keessan lamaanuyyuu dabalaatii waan deemuuf innis fedhiin isaa waan dabalaa deemuuf wanta kana si wajjin godha jechuudha. Irra deddeebi'ee gochuu danda'a jechuudha. Kana waliif daddabarsaa yeroo itti aanutti
akkasuma kan dhiiraas kan shamarranis isinii qabadhee dhufa kana booda guyyaa sadiin na eegaa qaama saalaatiif qaama saalaa dhiiraatiif kan shamarranii akkamitti kan dhiiraa akkamitti guddisan kan jedhu fakkeenyaaf mala baay'eetu jira mala garagaraatu jira hundaayyuu nuti yaalla hundaayyuu isinis ammoo yaaluu qabdan akkasuma kan shamarraniis wanta garagaraatu jira mala baay'ee qaba mala hundaanuu karaa hundaanuu waan isin barsiisa guyyaa sadiin jechuudha akkasuma wal qunnamtii saalaa irratti dhiirri waan akkamii barbaada shamarran waan akkamii barbaaddi kan jedhu kana isiniif qopheessa galatooma waliif daddabarsaa hundi keessanuu laayik godhaa viidiyoo kana yoo isinitti tole jechuudha nagaan naaf tura guyyaa 3 booda walitti deebina